Bulchu keessatti yeroo mootummaan Oromoo ta'ee nu bulchu. Ribas hin qabu. Jalqaba haasaa kana Abiyyi Ahmed irraa dhageessu. Maaltu ribas hin ta'u? Waa'ee nagayaati. Maaltu ammoo milkiis hin ta'u gaafii jettu sammuu keessa nama dhufa. Yoo nagaa hin qabaatin mana keenya seennee bullee rafnee ba'uu hin dandeenye. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya ummataatu gaafii gaafata. Nagaa maaltu nu dhoggee jennee haalaalu. Nageenya irratti rakkoo guddaa qabna. Dhukkubni keenya numaa ta'inaa jedhee shakkeen. Matama kennaa weetaa dhukkubni keenya jedhee shakke. Maaliif? Walii galuu dhabu. Nagaa buusuudhaaf nagaarratti mari'atama. Dr. Abiy, biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun eenyutu kan saba tokko taasise? Abbaan koo maal jedhanii biyya kana saba tokkoof amantaa tokkoof eenyu kennee Oromootu kenne. Allah arge. Kan biyya irratti darbayyaan biqilsiisu waan. Maaliif ho'ettan? Kan saba afaan tokko dubbatu, kan saba amantaa tokko amanu eenyutu taasise? Oromootu kenne abbaa koo. Oromootu waa hunda kan koomiteedha. Aduwaa kan koomiti. Itoophiyaa kan koomiti. Oromootu kenne abbaa biyyummaasaa. Warra ana malee jedhu kana akkamitti ofirraa dhoowwuu dandeenya? Oromoon tokko ta'ee nagaasaa eeggatee innaan inni kaan tasgabba'a. Tuffii Oromoodhaa qaban alaa keessaan nutti labsanii nu abaaraa jiru. Maal goonee tabaaramna? Arrabni lafee nyaata malee arrabni lafee hin qabu. Gaafa arraba keessan ilaaltan foon fakkaata garuu lafee nyaata. Isaan kun nurraa dhaabachuu qabu. Nuti akka Oromootti amantaa hunda hin qabanya, nama hunda hin qabanya, nama akka namummaa sitti hin qabanya. Foon nyaatee foon fakkaachuu danda'a malee nagaan qabu. Rafee hin bulu. Cimaa nu keessatti dhalate immoo eenyuyyuu akka tuqus hin barbaadu. Maaliif keessoon isaa hin beeka ka waan godhaa oolu? Uummanni buqqa'aa jira. Horiin irraa oofamaa jira. Garuu amma geenyuuf hin beeku. Maal goonu? Baay'ee gubii guddaa gubbaarra jira. Kana yeroo ilmi abbaa gadaa nu bulchu keessatti yeroo mootummaan Oromoo ta'ee nu bulchu keessatti achitti Oromoon cabaa jira, du'aa jira. Dubartiin horii ofiitii baatee horii ofii yennoo jettu horii irratti du'aa jirti. Misoomni amma argine kun muluun hoggaa nagaa taane misoomni jira. Dhugaadha. Nagaan bu'uura. Bakka nagaan hin jirretti waa'ee misoomaa, waa'ee guddinaa, waa'ee tokkummaa dubbachuun rakkisaadha. Amma qabnusuuf hin beeknu. Amma geenyusuuf hin beeknu. Amma bineensa lagaa hanqanneet haadhoon lamaan wal nyaanna. Oromoon lagaan ol qoodaa, amantaan wal qoodaa, walirratti hojjechaa, wal diigaa oolu kun nagaa argachuu hin danda'u. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maal adaraa waaqa sin uume nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuu fida. Tokkummaa Oromoo eeggachuu hin dandeenyu taanaan tokkummaa Itoophiyaa eeggachuu hin dandeenyu. Tokkummaa Oromoo nuu fida. Humna Oromoo nuu iticha. Oromoo keessatti yoo nagaan argame baati Afrikaa nagaa taati. Wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Godinaalee Oromiyaa bakkoota gara garaa irra masaraa mootummaatti uummanni wal ga'e gaafii nageenyaa gaafachuudhaan eegalan. Nageenya nuu jabaadha. Nageenya irratti baay'ee dhiphama guddaa qabna. Aanaan kun aanaan boosatti fantaallee waan keessa jiru isinis inuma beekti. Ilma namaa dhiisi. Horiin yoo isaani sooressi fuuldura qajeelee qad jedhee deeme. Horiin kun garbutti hin goru. Mee wal fakkaadhaa qajeela. Dhugaa dalagaa. Namni dhugaa dalage hin du'u. Hin kufu. Hin salphatu. Wanti hojjetame kun kan inni milkaa'u, kan inni fiixaan ba'u, ituu nagaan jiraate wanti hojjetame kun dirriba silaa hojjetamaa ture nagaa irratti hojjenna. Obbolaan keenya maalii qawwee walitti dhukaasaa mootummaan kophaa isaa milkaa'uu hin danda'u. Jaarsoli bukkee gora, abbaan amantaa bukkee gora. Nagaarratti mari'atama. Maree nageenyaa inni jedhamu jalqabameera. Inni jalqabe suni gara bal'inaanii utuutti nuuf fufeeti. Ammas nagaan keenya mirkanaa'ee caalmaatti hojii keenya irratti deebinee waan gurguddaa inni yaadame sun hojjetamuu hin danda'a jenneetu iyyaanna. Namoonni siyaasa Oromoo oofan baay'een isaanii siyaasa adurree oofu. Adurreen ofii dhaltee osoo guddisuu qabdu ofii nyaatti. Oromoon dhalee guddisee namoota boriftaan bu'aa naa buuse eeggatu siyaasa Oromoo gaggeessina warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Ana dukuu yabeeta. Warri qilaas kenna. Ka Oromoo. Ana sirri Oromoo namaan jedhu. Ani fi Oromoo. Alleen duu sirri Oromoo. Ani tola. Ati tola.
Ani no wada, ati no wada. Ani no jadda, ati no jadda. Ayo. An Oromo sirraati jedhe. Oromo mamman fi galee. Ana sirra dhugee qabeel qabeelse qabeelin qabne beelesse qadeebuun qabne deebokkiise. Haadha dhahee abbaa dhahee haadha jeese abbaa jeese jeese warra kutee ala kutee oola namni keessa hin jiru oola nutti buuse bala nutti buuse waraanaan deemu kanatti kanallee xiyya tokko silaa betta kooti waan kallaalii jedhan waan haaraan mun seenaa Haayilee Fidaa eenyuun nyaate Oromoon nyaate Haayilee Fidaa nama Oromoof qabsaa'u duwwaa osoo hin taane sammuu addaa qabaatee rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u isaa xiqqoo ba'uu jalqabe warri siyaasa Oromoo ofumaa ittiin Haayilee Fidaan killisiidhaan Oromoo miti mucaa arjoo dhalatee guddate maatiin isaa achi jiru Oromoo miti jedhan. Abbootiin amantaa as keessa jirtanis ta'e iddoo barbaadan jirtan waa lamatu isinii jira akka kootti yookii amantaa keessan filadhaati waaqa kadhadhaa akka nagaan bu'u. Yoo nama siyaasaa ta'uu barbaadan immoo daandiinsa bal'aadha baati siyaasa faana deema waa lama qabachuun hin danda'amu. Maa hojjetu maa guddatu biyyi kun akka addunyaatti maaliif beekamti warra jedhutu nutti bobba'ee kana nu gochaa jira. Isaan kun nurraa dhaabachuudha qabu. Maaloo adaraa waaqa sin uume nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuu fida. Oromoon otoo tokko ta'e Oromoon otoo araarame iddoo hundumaa inni arraba baasee nutti lallabu kun achumatti dhaamaashu. Ulaa qe'ee keenya balbala qe'ee keenya keessa banneet rakkachaa jirra. Karaa dandeessaniin Dr. Abiy sammuun keessan piroojeektii akkasii yeroo gabaabaa kana keessatti hojjate Oromoo walitti fiduun dadhabu waaqa faana lafa faana araara nuu buusaa mootummaan gara bal'eessa. Araara nuu buusaati Oromoo dhiphate Oromoo haadha isaa bahee awwaaluu dadhabe Oromoo ilmoo isaa bahee awwaallachuu dadhabe Oromoo ilmoo isaa barsiifachuu dadhabe gabaa bahee galuu dadhabe dhibamee hakkamamuu dadhabe nuu hiika. Warri iddoo nagaa jiru nagaanumatti fakkaata miti isa kaleessaa dhiifnee gara fuulduraatti tokko taanee haa deemnu jedha. Waaqa faana lafa faana tokkummaa Oromoo iticha tokkummaa Oromoo nuu fida humna Oromoo nuu iticha Oromoo keessatti yoo nagaan argame baati Afrikaa nagaa taati. Ani kanan itti dhufe godina Shawaa baati aanaa Boosati. Aanaa rakkoodhaa saaxilamte aanaa baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Uummanni buqqa'aa jira. Maalirraa kan ka'e Minjaar Shankoora Boosaffan Taalle kuni ganda saaxilamaa jira sinxaaleeyyiidhaan. Gandi tokko ganda Borcataa kan jedhamu inni nama fuula 200 qabaa buqqa'ee aanaa wajjin waallalaa jira. Horiin irraa oofamaa jira. Baay'ee gubii guddaa gubbaarra jira. Kana yeroo ilmi abbaa gadaa nu bulchu keessatti yeroo mootummaan Oromoo ta'ee nu bulchu keessatti achitti Oromoon cabaa jira du'aa jira. Dubartiin horii ofiitii baatee horii ofii yennoo jettu horii irratti du'aa jirti. Minjaar Shankoora ganda Kitichaa ganda Amooraa jedhan kuni muluun gaara gubbaa taa'ee Oromootti gadi kuwaasee Oromoo fixaa jira. Nuti garuu akkasumatti taanee kan isaanii aanaa Boosakkecha Walancitii keessa warra jiru hin dubban hin hammanna mee ofaa beekan jenna. Kana garuu akka mootummaa federaalaatitti federaala waliin jira wanni kuni nu jabaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaatis kan Manjaaris kan waligaa warradhaati marii kana nu deemsisaa loon dhumaa jira namni dhumaa jira. Isin hojii gaarii nu hojjechaa jirtan misoomni amma argine kun muluun hoggaa nagaa taane misoomni jira. Baay'ee rakkoo cimaa gubbaarra jira akka godina Shawaa baatitti wanni nu beekuu qabdan. Mariin mari'achaa jiruu fi yaadni ka'aa jiru baay'ee nama gammachiisa waan ta'eef isa xiqqoo keessa oolle sin badu garuu gaggabaabsee waan muraasa irratti yaada kenna. Inni jalqabaa yaadni ani itti kennuu barbaade waa'ee nageenyaati. Oromoon eenyummaa isaarraa, aadaa isaarraa, sirna isaarraa, amantaa isaarraa ka'eeti kan dubbii ilaalu. Akkasumaan nagaa naa fidaa misooma naa fidaa hin jedhu. Waa'ee nagaa gaafa dubbatu aadaan koo sirni koo abbootiin koo waa'ee nagaa maal jedhu jedhee nagaa hawwineef argachuu hin dandeenyu.
hawwiidhaan kan mirkanaa'u miti nagaan hojii barbaada. Oromoon sirna gadaa keessatti waa'ee nageenyaa gaafa kaasu dubbii ijoo afur kaasa. Namni nagaa barbaadu, namni waa'ee nagaa hubatu jalqaba nagaan kan jalqabu ofirraa waan ta'eef nagaa keessoo isaa eeggatu jedha. Abbaan sun ollaa obbolaa wajjin osoo hin taane ofii isaa nagaa qabaatu. Maal jechuudha? Namni halkan dukkana keessa dhoksee hatu nagaa qabaachuu hin danda'u. Hin fakkeessa malee nagaa qabaachuu hin danda'u. Namni keessatti nama jibbu fakkeessuu danda'a malee nagaa argachuu hin danda'u. Namni Oromoo irraa qoodaa oolu miidiyaa irratti fakkeessuu danda'a malee nagaa argachuu hin danda'u. Sirni gadaa nagaan inni jalqabaa ofirraa ka'aadha. Nagaan inni lammaffaa kana ofii eeggatanii tikfachuu danda'anii jennaan obbolaa wajjiniin, ollaa wajjiniin. Ollaan nagaa ta'uu baannaan nagaa dhugummaa hin dandeenyeef. Namni nagaa ofii eeggatee nagaa ollaa waliin eeggatee guutummaan nagaa tikfachuuf mirkaneeffachuu hin danda'u. Nagaan inni sadaffaa uumamaa wajjiniin. Abbootii gadaa ilaalaa, abbootii amantaa ilaalaa. Oromoon kadhaasaa keessatti waa'ee uumamaa osoo hin kaasin kadhatee hin beeku. Maaliif? Nagaa ofii keenya arganneennaan uumamaa wajjin nagaa argachuu qabna. Bishaan qulqulleessanii eeggachuu, baddaa ofii eeggachuu, ofii nyaatanii saawwan dagachuun hin ta'a. Oromoo keessatti hin ta'u. Nagaan inni sadaffaa uumamaa wajjiniin. Nagaan inni arfaffaa Rabbii wajjiniin. Namni nagaa waaqaa waliin hin qabaanne inni sadan sun inni jalqabaa kaasisan ta'uu milkaa'uu hin danda'u. Inni baddaa jirus, inni ala jirus, inni keessa jirus, inni aangoorra jirus nagaa barbaannaan inni jalqabaa ofirraa jalqaba. Namoonni aangoorra ta'anii Oromoo isa rakkatee misooma gaafachaa jiru kana jijjiiramuuf halkanii guyyaa hawwatee bu'aa jiru kanarraa kan hatu nagaa argachuu hin danda'u. Foon nyaatee foon fakkaachuu danda'a malee nagaa hin qabu. Rafee hin bulu. Maaliif keessoon isaa hin beeka waan godhaa oolu. Oromoon lagaan ol qoodaa, amantaan wal qoodaa, walirratti hojjechaa, wal diigaa oolu kun nagaa argachuu hin danda'u. Hin danda'u. Oromoon tokko wal qooduus hin qabu. Tokkummaa Oromoo eeggachuu hin dandeenyu tanaan tokkummaa Itoophiyaa eeggachuu hin dandeenyu. Kanaaf biqiltuu kan jennu uumama waliin nagaa ta'uu waan barbaannuuf. Waan hojjenne hunda irratti Rabbiin haa galatu kan jennu isaa alatti milkiin hin jiru jennee waan amannuuf. Waa'ee arfan kana irratti hundoofneetu nagaa Oromiyaan mulaaluu qabna. Amma waa'ee nagaa waa baay'ee kaastaniittu. Dhugaadha. Nagaan bu'uura. Bakka nagaan hin jirretti waa'ee misoomaa, waa'ee guddinaa, waa'ee tokkummaa dubbachuu rakkisaadha. Wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu. Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhowwachaa jiru. Nuyi kan hin barbaanne. Mee jaarsoo as keessa jirtanii boriftaan warra bosona taa'ee warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaati nuti dinnaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu. Wallagga deemeen ture dhiyeenya kana abbootiin keenya achi gaaffii kaasan adaraa nagaa fidaa jedhanii. Nagaa jalqabnee jennaan ijoolleen maqaa Oromootiin qabsa'an. Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namni nagaa barbaadu hanqinni illee yoo jiraate
keessoo isaa keessatti mari'achuu rakkoo hiikkachuu kan qabu. Ani ormaan mari'achaa as deebi'ee manatti nagaa fiduu hin danda'u. Rakkoon inni guddaa kan ture namoonni nagaaf deeman sun mariin isaanii ormaa waliin ture. Ormi immoo tokkummaa nagaa keenya hin barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badani. Ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'aadha. Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru kun nu balleessa waan ta'eef hin barbaannu nuti. Maaf rakkattanii eega mari'attan rakkichi maa inni wayettanii uummata keenya miti. Namoonni siyaasa Oromoo oofan baay'een isaanii siyaasa adurree oofu. Adurreen ofii dhaltee osoo guddisuu qabdu ofii nyaatti. Oromoon dhalee guddisee namoota boriftaan bu'aa naa buuse eeggatu siyaasa Oromoo gaggeessina warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Waan haaraa mun seenaa. Haayilee Fidaa eenyu nyaate? Oromeen nyaate? Haayilee Fidaa nama Oromoof qabsaa'u duwwaa osoo hin taane sammuu addaa qabaatee rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u isaa xiqqoo ba'uu jalqabe warra siyaasa Oromoo oofumaa itti Haayilee Fidaan killisiidhaan Oromoo miti jedhan. Mucaa arjoo dhalatee guddate maatiin isaa achi jiru Oromoo miti jedhan. Sannaa Ilikee eenyu tajjeese? Baarootumsaa eenyu tajjeese? Oromoon xiqqoo keessaa ba'ee mul'achuu jalqabnaan kan koomitee eegganuun aadaa godhate. Xiqqoo baanaan cabsuu akka adurree ilma ofii nyaachuu hanqina jiraachuu ni mala. Hanqina sana guuttatanii deemurraa ilma ofii nyaachuu aadaa godhanne. Hojjennee agarsiisna haa dhiisnu jenna. Dubbachuu dhiisne, marii dhiisne, hojjennee saba keenyatti hojiitti agarsiisnaa jenna. Malee nagaa jibbinee miti. Nagaa malee hawwiin keenya galma ga'uu hin danda'u. Nagaa malee jalqabbiin keenya fiixaan ba'uu hin danda'u. Akkuma abbootiin koo jedhan Oromoon tokko ta'ee nagaa isaa eeggatee jennaan inni kaan tasgabba'a. Arrabni lafee nyaata malee arrabni lafee hin qabu. Gaafa arraba keessan ilaaltan foon fakkaata garuu lafee nyaata. Inni akkas nu rakkisee foon fakkaata fira fakkaata qaccee cabsa eenyummaa cabsa lafee cabsa. Akka of gantan akka of jibbitan isin godha. Kana sirreessuu fi isin waa baay'ee beektu waan taataniif rakkoo Oromoo hiikkachuun Oromoo harka jira. Mee jara kaanis waamaati nus nu waamaati nuti hin teenyu hin mari'annu jaarsummaan barbaannu gaafa jennu yeroos gaaffii keessa nu gaafadhaa. Bakka nuti qophaa'aa taane deemaa deebisaa Oromoon hin barbaadu yoo ta'e rakkoo maalii qaba? Kaardiidhaan abbaa barbaadan filadhaa. Humnaan ta'uu hin qabu jenne malee Oromoon Oromoo keessaa nama fooyyee qabu adda baafatee filachuu hin danda'u hin jenne nuti. Nuti hin dandeenyu taanaan abbaa danda'u filachuudha. Garuu tokkummaa keessan eegaa. Nageenya keessan eegaa. Oromiyaa keessatti amma guyyaa har'aa kanatti yeroo ammaa kana keessatti karaa nagaatiin qabsaa'ee namni filannoodhaan mo'achuu hin danda'u. Oromoon Oromoo karaa nagaatiin akka hin qabsoofne hin daangeessa jennee yoo dubbanne addunyaan nama hin danda'u. Hin danda'u soba kun. Oromoon Oromoo keessatti karaa nagaan qabsaa'uu dhiisaati warra nama abaaru wajjinuu ta'aa jirra. Yoom dubbannee beenna? Warra guyyaa guyyaan beenu arrabsu yoom baanee dubbannee beenna? Haala baruun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon gannaaf bona beeka. Waan ganama qonnatti yoo ba'u waan uffatu, subii salaachuu gaafa ba'u waan uffatu,
waaree booddeen uffatuun yeroo filataan yeroo qorraaf yeroo aduu beekam gannaaf bona qixxeen uffannu yeroo ol fakkaatuun baanu wayyaayyuu yoom wayyaa akkamii akka uffachuu qabnu hin beekne haala hubachuun yeroo hubachuun barbaachisaadha. Kalees jaarraa tokkoof bilisummaaf qabsoofneerra mirgaaf qabsoofneerra abbaa biyyummaaf qabsoofneerra amma gaaffii akkasii kaasuu hin dandeenyu jijjiiramee yeroon bari'ee jira amma gaaffiin keenya gaaffii haaraa ta'uu qaba. Achuma dhaabbannee ammas waa bilisummaa waa'ee abbaa biyyummaa kaasna'oo ta'e dubatti hafummaadha kun isa qabsoofnee moonee jirra. Abbaan koo maal jedhanii biyya kana saba tokkoof amantaa tokkoof eenyu kennee Oromootu kenne. Oromootu kenne abbaa koo. Oromootu waa hunda kan koomiteedha. Adwaa kan koomiti. Itoophiyaa kan koomiti. Oromootu kenne abbaa biyyummaasaa. Mee kan yeroo adwaa hadhiisnu hin turre waan ta'eef baay'een keessan waraana Itoophiyaa fi Sumaalee gidduu adeemsifame. Baay'een keessan hin dhageenye hin beektanii Oromoo hin duune achi keessa. Isa kaleessaan kaasaa jira bara dargii waraan dargiin gochaa ba'e Oromoo hin duune lafee ijoollee keenya achi jiru ganaa jirra nuti kan duraa immoo adhiisnu bara mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa waraananii anu hirmaadheera. Oromoo meeqa taafeet achitti waraana dheengaddaa kan meeqa tafe hin deemnaa hin duunaa injifannoo hin dhufaa injifannoon kan koomiti inni abbaatti barbaadan malee hirmaannaa keenya malee qonna duwwaa miti waraanni biyya kanaa waraanamees injifannoo argamees hin beeku garuu abbaa biraatti laannee nuti keenyaa miti adwaan gabayyoon kan du'e adwaa irratti gaafa injifannoo sana du'e gabayyoon kan waraana Itoophiyaa gaggeessu gabayyoon Gabayyoo Gurmuu namicha waraana gaggeessaa deemee aarsaa ta'ee injifannoo fide kan koomite inni abbaa biraatti barbaadan beektu biyya keenyatti namni xiqqoo waa horatee suuqii xiqqoo qabaatee daldala jalqabee wayyaa qulqulluu uffachuu jalqabnaan maal jenna maqaatti baasa. Namni daldalee waa argachuu danda'a jennee amannurra nama xiqqoo fooyyee qaba bakka namichi waa qabaa jennee maqaatti baasna. Isa duwwaa immoo miti wayyaa adii namni uffatee beeyennaan maal taatee si jalaa xuraa'am jenna nuti wayyaa adii jibbinaam maa gurraachan godhattu adiin kun si jalaa xuraa'a jennee yaadna. Aadaan kun keessatti guddachaa deeme. Isa jijjiiruutu rakkoo nutti fidaa jira. Qalbii jijjiiranaatu rakkoo guddaa nutti fidaa jira. Kanaaf haala barree yeroo barree adeemuun barbaachisaadha. Nagaa keenya deeffachuuf gama keenyaan qophaa'aadha. Jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa gahee keessan taphadhaa. Warri baddaa jirtanis ergaan kun isin dhaga'u. Maqaa Oromootiin qabsaa Oromoo saamuu Oromoo ajjeesuu Oromoon akka misoomne misooma isa dhaabsisuun Oromoof qabsaa'uu ta'uu hin danda'u. Waa'ee misoomaa kaastaniittu eenyu dhaabe nu dhaabe namni Oromoo fi qabsaa'uuf Oromoof gaddu jiraannaan anaan wal dhibuu danda'a. Shimalisi wal dhibuu danda'a rakkoo hin qabu.